godina Shawaa Lixaa meettaa walqixxeetti namoonni 21 mana hidhaa turan garjabummaan ajjeefamuun himamee jira. Jechaan namoota qulqulluu Oromiyaa godinaalee adda addaatti itti fufee hammaachaa jiraachuun himamaa jira. Madda Dulbaas guutuu isaa qaba. Godina Shawaa Lixaa meettaa walqixxeetti namootni 21 mana hidhaa turan garjabummaan ajjeefamuun himameera. Ajjechaan namoota qulqulluu Oromiyaa naannoo adda addaatti itti fufee jira. Humnoonni mootummaa Oromiyaa keessatti namoota qulqulluu irratti xiyyeeffachuu itti fufanii jiru. Jiraattonni akka jedhanitti hidhattoonni kunneen bakka Keeree Heexoo jedhamutti ajjeefaman. Namoonni ajjeefaman namoota qulqulluu sababa adda addaatiin hidhamanii turan ta'uu jiraattonni ni dubbatu. Dhaabbatni Ameerikaatti mandheeffate Oollan gama isaatiin ajjechaa namoota 21 kana kan balaaleffate yoo ta'u, kana malees Oollan ajjechaa kanaa fi kanneen biroo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran caqasuudhaan balaaleffatee jira. Namoota ajjeefaman keessaa daa'imni ganna 12 rifeensa isaa guddisee mana hidhaa keessa ture tokko akka keessa jiru jiraattonni himaniiru. Kana malees kanneen ajjeefaman keessaa maanguddoonni biyyattii akka keessa jiran maddeen himanii jiru. Ji'a jaha dura kan hidhame artisti Fiqaaduu Margaa namoota kana waliin wal arguu isaa jiraattonni kunneen himanii jiru. Namoota garjabummaan ajjeefaman keessaa kanneen mana murtiitiin mirga wabii heeyyamamee fi dirqamaan poolisiin mana hidhaatti tursiisaa ture keessa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Haleellaa kanaan booda hawaasni balaa guddaa keessa akka jirus jiraattonni himanii jiru. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo keessatti dargaggoonni 3 humna mootummaatiin ajjeefamuun gabaafamee jira. Guyyoota 3 dura namootni dhuunfaa Araarsaa Lammaa, Abbushee Kaasaa, Takkala Ulee jedhaman aanaa Amboo keessatti humnoota mootummaatiin rasaasan ajjeefamuun ibsamee ture. Maddeen akka jedhanitti humnootni nageenyaa dargaggoota kana ganda diikii iddoo addaa Ulee Kuruphee jedhamutti ajjeesan. Kanuma wal qabatee aanaa Ambootti dargaggeessi biroo Nagaraa kan jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuudhaan humna mootummaatiin ajjeefamuu dhageenyee jirra. Waldaan Masarataa Kiristoos rakkoo nagaa Oromiyaa godinaalee garaagaraatti mudateen hanga ammaatti miseensonni ishee 348 jala ajjeefamuu ibsa 21 baasteen beeksiftee jirti. Amantoonni waldittii harki hedduun kan ajjeefaman ammoo godina Wallagga Bahaa aanaalee irra deddeebiidhaan ajjechaa fi buqqaatiin uummataa keessatti raawwatamee ture keessatti akka ta'e ibsamee jira. Guutuun isaa akka ta'anutti dhiyaata. Waldaan Masarataa Kiristoos rakkoo nagaa Oromiyaa godinaalee garaagaraatti mudateen hanga ammaatti miseensonni ishee 348 jala ajjeefamuu ibsa 21 baasteen beeksiftee jirti. Amantoonni waldattii harki hedduun kan ajjeefaman ammoo godina Wallagga Bahaa aanaalee irra deddeebiin ajjechaa fi buqqaatiin uummataa keessatti raawwataa ture keessa akka ta'e ibsamee jira. Dabalataanis manneen jireenyaa fi qabeenya amantootaa fi tajaajiltoota waldattii itti yaadame akka gubatee fi barbadaa'e ibsamee jira. Pirezidaantiin Waldaa Masarataa Kiristoos Paastor Dassaaleny Abbabaa ragaan galmeessine kun maqaa warra ajjeefamanii beeknuuti malee lakkoofsi kanaa oliidhas jedhanii jiru. Lakkoofsi amantoota ajjeefamanii kanneen miseensota waldattii qofaaf kan firaa fi hiyyaa isaanii hin dabale ta'uu kan himan pirezidaantiin waldittii waggoota 2-3 darbe keessatti namoota qaroo hin qabne dabalatee namoonni nagaan hedduun ajjeefamaniirus jedhe. Akka isaan jedhanitti ajjechaan kun kan raawwate qaama mootummaa qaamolee hidhatanii bosona jiranii fi kanneen finxaaliyyaa Amaaraa jedhaniin uummanni qaama sadan kana gidduutti rakkataa jiras jedhan. Bifuma wal fakkaatuun waldaan warra wangeela Makkaana Yesuus Itiyoophiyaa ibsa 7/2022 baastee turteen godina Wallagga Bahaa aanaalee Saasigaa ganda Galootti guyyaa 7/6/2022 amantoota osoo waaqeffannaarra jiranuu hidhattoota akka biraatii dhufanii jedhamaniin jumlaan ajjeefamanii beeksisuu isheen yaadatama. Haleellaa jedhame sanaan tajaajiltoota dabalatee miseensonni waldattii 15 jumlaan ajjeefamuu ibsamee ture. Waldaan Masarataa Kiristoos ibsa baaste kanaan lubbuun lammiilee nagaa bu'aa siyaasaaf oolaa jira jechuudhaan komattee jirti. Ibsichi biyya keenya gara lixaa addatti godina Wallagga Bahaa fi Oromiyaa bakkeewwan tokko tokkotti uummata waraaf waliin jiraataa ture. Gareen muraasni isa tokko ajjeesee isa biraa ammoo kan gochuudhaan lubbuu namaa ulaagaa ittiin bu'aa siyaasaa argatan godhanii itti fayyadamaa akka jiranis ibsee jira. Pirezidaantii waldattii Paastor Dassaaleny gama isaaniitiin BBCtti akka himanitti namoonni ajjeefaman namoota nagaa qaama hidhate waliin hidhannoo himaatu hin qabne gaggeessitoota waldaa namoota qaroo dhabeeyyii baqachuu hin dandeenye siree irratti akka ajjeefaman ibsee jira. Namni eessa dhaqaqee isaanii dhiisee kan jedhe Paastor Dassaaleny inni hidhatee wal ajjeesuuf manaa bahe waraana idilee keessatti qaamni wal lolu iddoo hawaasni hin jirre wal haalulanis jedhan. Garuu hawaasa qixa lamaanitti dhukaasni gaafa banamu mana keetii ba'i jedhanii haadha manaa fi abbaa manaa gargar baasanii gaafa ajjeesan kun maal jechuudha jechuudhaan gaafatu. Dhimma rakkoo walxaxaa akkasiin mootummaan dubbachuu dhiisuu uwwisa miidiyaa dhabuun inni tokko gaafa miidhamu qofa ol kaasanii iyyuu fi tajaajilli teleekoomii yeroo dheeraaf addaan cituun miidhaa ajjechaa fi badii qaqqabe adda baasuuf rakkisaa taasisaa akka ture Paastor Dassaaleny ibsanii jiru.
Saba waraanaatiin namoota buqqaanii naannoo Dabra Birihaan qubataniif baasii birrii miiliyoona 60 baasuudhaan deeggarsa gochaa akka turte kan eerte waldaan kun waraanni kaaba Itoophiyaa osoo hin eegaliin dura waraanni obbolotaa gidduutti akka hin barbaachifne labsaa akka turtes ibsitee jirti. Dabalataanis waldattiin gaafii waraanaan deebi'uu hin jirumuu fi humnaan furamuus hin jiraatus jechuudhaan waamicha nagaa dhiyeessitee jirti. Waamicha kana namni nu dhaga'u hundumaaf dhiyeessinas jedhanii jiru. Uummata humnaan of jaalachiisuu hin danda'amus jedhanii jiru. Kaaba biyyattiitti lola gaggeeffame erga namni hanga kanaa dhumee booda harka wal qabatanii nagaa wal fuudhanis jedhan. Dhumni waraana kamiituu mariidhumaan xumuramas jedhan. Kanaaf dogoggora irraa barree mari'achuutu barbaachisas jedhan. Marii waan hin furre hin qabu osoo mariin jiraate waan tokko hundumtuu hin ga'u jechuudhaan rakkoo jiru mariin akka furamuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Waldaan Masrataa Kiristoos ajjechaa lammiilee nagaa miseensota ishee ta'an irratti raawwatame jette kanaaf mootummaan nageenya lammiilee eegsisuu yoo hin dandeenyetti lammiilee balaa itti dhufu jalaa akka of baraaniif dursee odeeffannoo kennuu qabas jedhan. Mootummaan tajaajilota bu'uuraa kan akka teleekoomii irraa cufuudhaan uummata badiif saaxiluu irraa akka of qusatus waamicha dhiyeessitee jirti. Gama biraatiin koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hunduu yakka suukaneessaa hanga ammaatti lammiilee nagaa irratti raawwatame qoratanii uummataaf ifa akka godhanii fi qaamolee yakka kana raawwatan seeratti akka dhiyeeffaman cimsinee gaafana jechuudhaan waldattiin ibsitee jirti. Dhiyeenya kana godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu keessatti kan jiraattonnii fi qaamoleen mootummaa hidhattoota Finxaalii Amaaraatti jechuun himatan irra deddeebiidhaan lubbuu namoota nagaa hedduu galaafachuun isaanii yaadatama. Akkaataa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti taasifame humnoonni Tigraay naannicha keessatti bakkeewwan walitti bu'iinsi ture keessaa guyyoota muraasa itti aanan keessaa ba'uu akka jalqaban ajajaan olaanaa humnoota Tigraay Leetinaa Jeneraal Taaddasaa Warraaddaa himanii jiru. Qondaalli waraanaa kun ibsa kibxata sabii himaalee Tigraay irratti kennanii addaawwan waraana humnoonni Tigraay raayyaa ittisaa fi humnoonni isaa waliin hiriira wal hadhaa turan keessaa adeemsi baasuu jalqabamuuf ta'aa jiranii jiru. Daraartuu Shaamii guutuu isaa qabdi. Akkaataa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi gaggeessitoota Tigraay jidduutti taasifameen humnoonni Tigraay naannicha keessatti bakkeewwan walitti bu'iinsi ture keessaa guyyoota muraasa itti aanan keessa ba'uu akka jalqaban ajajaan olaanaan humnoota Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warraaddaa himan. Waliigaltee nagaa torbaanota dabran keessa mallattaa ilaalchisuun hojiin hidhattoota isaaniif ibsuu xumuramaa jiraachuu kan ibsan jeneraalli kun kan hordofees amma bakka to'atanii jiran keessaa ba'uu jalqabuu dubbatan. Waliigaltichi adeemuudhaan jira kanaan booda hojiin godhuu qabnu loltoonni bakka jiran gara bakka sirriitti akka galan gochuun guyyoota 2 yookiin 3 keessatti jalqabamaas jaan. Ji'a kana keessa waliigaltee nagaa mootummaan Itoophiyaa fi bakka buutonni Tigraay Piriitooriyaatti mallatteessan hordofee ajajoonni waraanaa olaanoo qaamolee lamaanii Naayiroobiitti dhimma hidhannoo hiikkachiisuu ilaalchisuun raawwatamuu qabu irratti mari'atanii turan. Ajajoonni lamaan marii Naayiroobiitti erga gaggeessaniin booda gaggeessitoonni Tigraay guyyoota 8 keessatti hidhattoota isaaniif ibsa akka kennan kan walii galame yoo ta'u haala nageenya Tigraay ilaalcha keessa galchuun humnoonni Tigraay hidhannoo akka hiikkatanii fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa kanneen hin taane Tigraay keessa akka ba'an waliigaltee irra ga'amee ture. Haala kanaanis humnoonni Tigraay waan isaan irraa eegamu gochaa akka jiran jeneraalli kun dubbatanii jiru. Gama keenyaa wanti godhamuu qabu ni raawwatama gama mootummaatiinis wanti wal fakkaataan godhamaa jira taas jedhan. Marii nagaa taasifame hordofee dhukaasni akka dhaabbate ajajaan humnoota Tigraay mirkaneessanii jiru. Kanaanis uummanni Tigraay fi humnoonni Tigraayis gammadoo akka ta'an himan. Jijjiiramni qabatamaa jiru dhukaasni dhaabbachuu isaati. Kanaan ammoo uummanni gammachuu qabaas jaan. Waraannis gammadee jira. Waraanni walitti dhukaasaa ture iddoowwan tokko tokkotti qaamaan wal arguun haala itti yaada wal jijjiiran uumamee jiraas jedhan Jeneraal Taaddasaan. Dilbata dabre obbo Geetaachoo Raddaa fi Jeneraal Tasaadiqaa waliin ta'uun dhimma marii nagaa taasifame irratti ibsa kennaniin mariin nagaa hojiitti akka hiikamu abdii akka qaban himan. Garuu waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa yakka suukanneessaa raawwataa jiru jechuun dubbatu. Himannaa dhiyaate kana irratti gama mootummaa Eertiraanis ta'e kan mootummaa Itoophiyaa irraa deebiin kenname hin jiru. Waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa Tigraay keessa jiraachuun isa nageenyaaf yaaddoo akka ta'es ni himu. Itti dabaluunis Jeneraal Taaddasaan Tigraay keessaa hatattamaan akka ba'an gaafannaas jaan. Lamaan isaaniitu lafa Tigraay keessa jiru. Waliigaltee kan taasifne mootummaa Itoophiyaa waliin waan ta'eef humnoonni hafan ammoo naannoo kana gadhiisuu ba'uu qabanis jedhan. Waraana waggoota lamaan dabree gaggeeffameen namoonni 100,000 lakkaa'aman yoo du'an miliyoonotaan kanneen lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru.
Ameerikaan waliigalteen nagaa hatattamaan hojiirra akka oolfamuuf Itoophiyaa gaafattee jirti. Waliigalteen nagaa qaamolee lamaan gidduutti taasifamus gargaarsi namoomaa sirriitti gahuu dhabaan hanqina qorichaa mudatee lubbuun namaa darbaa jiraachuun ibsamee jira. Gammachiis Magarsaa guutuu isaa qaba. Itti gaafatamaan waajjira dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan waliigaltee wal dhabdee dhaabuu taasifamee hatattamaan hojiirra oolfamee kaaba Itoophiyaatti nageenya akka mirkanaa'u Itoophiyaa gaafachuu beeksisan. Antooniyoo Bilinkan barreeffama karaa toora miidiyaa hawaasaa isaaniitiin qoodaniin barbaachisummaa waliigaltee wal dhabdee fi waraana dhaabuu taasifamee hatattamaan hojiirra oolchuu irratti ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin mari'achuus ibsanii jiru. Bilinkan kan kana jedhan erga humnootiin Tigraay waraanni Eertiraa naannoo isaanii keessaa akka bahuuf hawaasni idila addunyaa fi Ameerikaan akka dhiibbaa taasisaniif waamicha taasisaniin guyyootaan booda ture. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggoota lamaan darbaniif gaggeeffamaa ture karaa nagaatiin furuudhaaf da'oo gamtaa Afrikaa jalatti mootummaa federaalaatiif humnootii TPLF waliigaltee taasisuu isaaniin yaadatama. Waliigaltee amma gareewwan wal waraanan lameen gidduutti taasifame kana keessatti Ameerikaan gahee olaanaa akka bahataa turtes himamaa jira. Kana malees waraanni kun karaa nagaatiin furmaata akka argatuuf jecha Ameerikaan ergama addaa dhimmichatti dhiyeenyaan hordofu gaanfa Afrikaatti muuduudhaan yeroo garaa garaatti gara Finfinnee fi Maqaleetti marmaaraa turuun isaaniis kan yaadatamudha. Bilinkan barreeffama isaanii kanaan ammas adeemsa nagaa hooggansa gamtaa Afrikaatiin taasifamu deeggaruu kan itti fufan ta'us ibsanii jiru. Haa ta'u malee marii taasifamee jedhamu kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga yoonaatti kan jedhame homtuu hin jiru. Dubbi himan waajjira haajaalaa US Ned Price marii muummicha ministeera Abiyyi Ahmedii fi Antooniyoo Bilinkan jidduutti taasifameen yaaliiwwan kaaba Itoophiyaatti nagaa buusuuf taasifamu irratti mari'achuu beeksisanii jiru. Kanaanis Antooniyoo Bilinkan yaaliiwwan mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay fi naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraa keessatti deeggarsa hin daangofne qaqqabsiisuu fi tajaajilawwan bu'uuraa deebisuuf taasisaa jiru beekamtii kan kennan ta'us eeranii jiru. Kana malees Ameerikaan biyyattii keessatti nagaa deebisuu fi to'annoo fi hojiirra oolmaa waliigaltichaa mirkaneessuu gamtaa Afrikaa taasisuu dabalatee adeemsa marii nagaa hooggansa gamtichaatiin geggeeffamu kan deeggaran ta'uu Bilinkan irra deebiidhaan mirkaneessanii jiru. Waliigaltee nagaa saadasa 2022 Afrikaa kibbaatti mootummaa Itoophiyaa fi humnootii TPLF gidduutti geggeeffamaa ture hordofees deeggarsi namoomaa gara Tigraay seenuu eegaluu dhaabbileen deeggarsaa himanii turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee maddeen hospitaala Tigraay jiran ammallee hanqina qorichoota naannicha keessa jiru lubbuun namoota hedduu darbaa kan jiru ta'uu BBC'tti himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namootaaf barbaachisu qaqqabsiisuun alatti tajaajiloota bu'uuraa adda citanii turan deebisanii ijaaruu eegaluu beeksisee ture.